guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan ture ani. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhee jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyuu anis bakka ani fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaalii qabaadhaa. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin qabu isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kaleessa karaarra jiraachaa turte. Araadawwan garaagaraa keessa turte. Guyyaa tokko hamaatti dubbadhee hin beeku. Baay'een ajaa'ibsiifadha. Gaariis hamaas dubbadheef hin beeku. Akka carraa ta'e immoo mucaa Joosii jedhamu sanaan wal argite. Jireenya waliin ijaarratanii haala gaariitti wal jaalatanii jireenya isaanii gaggeeffatu. Galgala sa'aatii meeqaa teessee lootorii jetti waa babarreessitu nan argaan tattaaffishee. Sanumarraayyuu kaatee mana ishee jijjiirattee istaayilii isheetiin jaankoo kana naa godhee san naa godhee gammachuun ishee isin aarsaa jireenyi ishee fooyya'uun ishee sin baay'ee sin guggubaa itti hinaafaa mucaa kana fakkaatu jechaa intalli kun daa'imadha. Inni nama waaqayyooti, nama macaafa qulqulluu dubbise, nama waan waaqaa beeku, nama karaarraa kaasee ofitti qabee jiraachisee jireenyatti agarsiisee jajjabeeffamuu too qabu otoo arrabsitanuu filannoo isaa keessa too seentanuu intalli kun waan tokko taate miti namni ishee tuqes hin beeku hin jiru yaada kiyyadha kuni. So haraasmantiin isin irratti taasisaa turtan arraba isin duulee irratti taasisaa turtaniin abdii kutattee hin argine waan ishiin barreessite isin argine garuu yoo ilaalu kana duras guyyaa 3 dura boosee faarfannaatiin waa hojjettee gadhiistee jirti. Especially TikTokiin kuni yoo laaltanii yoo hordoftan namoonni baay'ee TikTok irratti actively hojjetan miira wayii ibsatan rakkoo wayii keessa jiru. Namooti san warreen sixanii laaltanii gaddaanoo hojjetanii like sorkoo fi sokkoo wayii hojjetanii sixanii too gaafatanii warraan dhabdan. Garuu haala kanaan garuu namni akka addunyaarraa badu jireenyi ofiisaatiif baay'ee ulfaataadha. Jireenya kanayyuu tattaafatanii mo'atanii jijjiiramuu waan guddaadha. Mana footoo bananii buraayyuutti jajjabeessuu qabdanii waan baay'ee hojjettee akka feete yoo taate akkaataa dhaabbannaa ishee irratti yaada kennitanii akkaataa waxii hojjettutti akkaataa haala isaanii everything waan hunda irratti koomentii lafee nama cabsu cabsu. Yoo si jaallate abbaan manaa kee si dhiisee bakka hin deemu. Akkati boossuun godhu, akkati duutuun godhu. Ituma si faana jiru bakkee jira namichi baay'ee. Abbaan manaa akka ati duutu si godhu, ituu si faana jiru bakkee jira. Akkati duutu carraasiin kennu baay'ee. Wallahi booniin never ever she can't baay'ee. Ingootu kana tasaqaa itaalle jechiiliti. Irra keessa kolfaa turte jechuudha viidiyoo guyyaa 3 dura argaan ture. Irra keessa nama isaan dhungataa turte. Bro, this reality. Ituun ni bira jiru hin duutu baay'ee. Ituun tiriit godhini reality walitti himna waan ta'eef. Guyyaa 3 dura namni isa dhungataa turte waan isii dhiphisi waan isii cinqe wallahi guyyaa 2 gidduutti namni du'aaf of hin affeeru. Irra keessa viidiyoo waraabaa turan jechuudha. Wallahi irra keessa viidiyoo sun waraabamaa ture malee dhugaa yoo ta'e wanni sun wanni isii cinqe sun tureera yoo ta'e bira jira waan ta'eef waan sana fiiksi gochuu danda'a. Kun baay'ee dhugaa hadhoof ture barbaade liqimsi hoosiin taane dhiisi. Egaleen. So please dhiirris dubartiinis baala yoo wal jibbitan please gargar ba'a. Talayaa yoo adda ba'aan siniin jedhe please
waliin gubina waliin ajjeesina ofin ajjeesina fagoon qida arruma magaalaa Finfinnee kondominiyeemii koyyee facceetti I think koyyee faccee haadha manaaf abbaa manaa haati manaa abbaa manaa morma irraa kutuu xiqqootu hafi cirtee jechuudha irraan buune mormii abbaan manaa immoo jala ciiseet billaadhaan waraanee garaa tarsaasee miinii garaa gadi yaa'e today Finfinnee keessatti arraa bara gaafuma arra bobbooniin duute kana guyyuma arraa ati mana morma irraa qaltee morma irraan buune abbaan manaa immoo jala ciisee billaadhaan garaa mi'a garaa gadi yaase today arraan siin jedhaan Finfinnee keessatti laban ana manaa kee qullaa faana ciiste moo abbaa manaa kee qullaa faana ciiste moo maatii kee dhiiste biratti amantee biratti galte moo deemuu hin dandeessa bar maaliif waliin hiiktanii maaliif waliin dhiistanii wal dhiisuu dandeessu bar wal dhiistanii addaan galuu dandeessu dhiistanii maaliif adda addan baatanu jiraachuu dandeessu bar እንዴ ድርቀማ ሚቴ ወጅኔን ጅራችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ማመን ነው የሚከብደው ማለት ነው። ያው ተሰናብታን ሄደች። አሁን ከ3 ሰዓት በፊት ፖስት አርጋ ነበር ቪዲዮ ላሰማችሁ። ታውያ በቆና ጎቴቲ የሮ ጋሪ ቀባዳ ጀጨን ቀቡ በቃ አናፍኩን ጉያ መዱማቲ ጉያም በቆና ኮስ ሀረዳ እስንጃለዳ የሮ ጋሪ ቀባዳ ፍደድኔ ማንችራው አንተ ተይፍ እስንጃለዳ የሮ ጋሪ ቱርቲ ቃሪ ቀባዳ እኔ እቺነት ማቃት በኪዩ በኩል ነው ኪዩ ነበረች አንድ ያሳይኝ ከዚህ ፊት አላቃትም ነበርና ላይፍ ስታይላቸውን አይ ነበር ምናምንና ዛሬ እንዳጋጣሚ አሁን ከትንሽ ደቂቃ በፊት ነው ፖስት ተደርጎ አየው ሞታለች። ኢየሱስ በጣም ምን ያህል ተስፋ የመቁረጥ ደረጃ ብትደርስ እንደሆነ አላውቅም። እንዳለችው ብዙ ጥራለች፣ ብዙ ለፍታለች። ቪዲዮ ላይ እንደሰማችሁት ሊያልፍልኝ አልቻለም ማለች እና በቃ ሁላችንም ያስከፋችሁም ያሳዘንኳችሁም ደህና ሁኑ ብላ ተሰናበተች። ገመዱን አይታችኋል። በቃ አይ ቲንክ በገመዱ ይሁን በምን እንደሞተች በኢየሱስ አሁን ነው የሰማሁትና ኧረ በጌታ ምንም ደልቶን አይደለምና እባካችሁ ራሳችሁን አታጥፉ እባካችሁ። እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ቴክስት ደርሶኝ ያውቃል። እውነት በአቅሜ ለሰው ተስፋ ለመስጠት እየሞከርኩ ያለው ሰው ነኝ። ምን አይነት ይኸውላችሁ ራስ ማጥፋት የማያስመኝ ህይወት አይደለም የሚኖረው እኮ አንዳንዴ ያችን ሞመንት እንደምንም ብናልፋት ኖሮ እኮ አልፎ እናገኘው ነበር። ምን አይነት ችግር ገጥሟት እንደሆነ እኔ ብቻ አላቅም። ነፍስ ይማር ለቤተሰቦቿ አላቅም። የእግር እሳት ነው የሚሆንባቸው። ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑራት። ለቤተሰቦቿ መጽናናትን እመኛለሁ። እባካችሁ አትሞቱ እባካችሁ። ምድር ላይ ሁሌ ደስታ የለም። እባካችሁ